Bareedina keessa isheen dagadhee yooyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aa seenaa addunyaalessaa gabaabaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabadheen dhiyaadheera. Laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun hanga xumura qophii kanaatti na waliin turaa kanan isiniin jedhu ani gammachiista shoomeedha. Hiriyaawwan naannoo tokkotti dhalatan lamatu ture. Jaalalli isaaniis baay'ee ajaa'ibaa. Hiriyyummaarra darbee gaa'ilatti ce'anii haadha manaaf abbaa manaa ta'uun mana tokko keessa walii galtee jaalalaa fi kabajaan waliin jiraachuu eegalanii. Haati warraa kun baay'ee bareedduu fi ija namoota hedduu keessa dubartii jirtudha. Dheerinni rifeensa ishee, miidhaginni iji ishee, haalli qaama ishee hundi hedduu nama hawwata. Kana qofaas otoo hin taane amalli isheen qabduu fi jaalalaa fi kabaja abbaa warraa isheetiif qabdu kana jedhamee jechaan illee wanta dubbatamee xumuramu miti. Daa'imni kennaa rabbiidha mitiilee rabbis daa'ima tokko isaaniif laate. Haa ta'uutii kana booddee bareedinni haadha manaasaa kun akka kaleessaa ta'uu fi waan dideef erga daa'ima godhatanii booda abbaan manaaf jireenyi argaa jiru haaraatti ta'ee bareedinaa fi simboon haadha manaasaa kaleessa beekuu yeroo isa waliin gara magaalaa fi hiriyoota isaa bira deemtu kan isa bareechuu har'a isa qaanessu jalqabe. Rifeensi ishee seeraan hin sirratu, qaamni ishees baay'ee dabalee daa'ima isheef malee yeroo ofiifillee waan hin qabneef uffata isheellee seeraan yeroo qulqulleeffattu hin qabdu. Sababa kanaaf abbaan manaa ishee kun ishee jibbaa irraa fagaachaa dhufee booddee irratti bakka hojii isaatii dubartii mana hojii isaa qulqulleessitu waliin dhoksaadhaan yeroo qabaachuu eegale. Jedhees guutummaatti haadha manaasaa jibbee otoo isheen kadhattuu sin barbaadu jechuun meeshaa isaa hundumaa walitti qabatee sin barbaadu jechuun isheerraa gargar bahe. Isheenis erga daa'ima godhatanii addaan ba'uun falakkan taane waan beektuuf akka ishee dhiisee hin deemne baay'istee isa kadhatte. Haa ta'utii garuu homaa didee meeshaa isaa hundumaa fudhatee mana gadhiisee ba'ee fi jireenya bakkees dubartii garaagaraa waliin yeroo garaagaraa dabarsuu jireenya isaa isa gaarii ta'ee isatti lakkaa'amu eegale. Guyyaan guyyaa dhalee jiinis jidha fidee waggaa 3 ni guuta. Waggaa 3 booddee akka carraa ta'ee hiriyaa yeroof qabate tokko waliin bakka bashannanaa yeroo deemu haati manaansaa bareedina ishee duraatti deebitee namichi bifaan illee baay'ee bareedu daa'ima inni dhalchee gateettii isaarra kaawwatee yeroo bashannanan sadan isaanii wal biratti arge. Abjuu fi dhugaa ta'uunsaa adda baafachuuf yeroo itti fudhatus haa ta'utii garuu jireenyuma sirriitti ijaan argaa jirudha. Bareedina keessaa haati warraasaa jalqaba qabdu dagatee bareedina irra keessa ishee daa'ima isheef jettee kan ishee kan dhabde argees baay'ee ofitti ceepha'ee rakkoon isa bira malee ishee bira akka hin jirre hubate. Booddees Gaabbee silaa kana booddee homaa tokkoyyuu gochuu akka hin dandeenye waan beekuuf bakka bashannanaa jiru kanarraa hiriyaasaa yeroo fayyadamee wajjin dhaabbachaa jiru kana dhiisee gara mana isaatti miira gaariin taaniin deebi'e. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan gabaabaa addunyaalessaa nama barsiisa jedheen sa'aatii kana isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na deeggaraa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa.